شير تقوتي walumaan dhageenya ree waan akkas goote wanta ta'e walumaan dhageenya kamittan suma dhageenya maalti beekanii waan ta'e usalkii rifadhe wallaahi ni aaree isaa ta'u ni rifadhe isaa ta'u miirri keessirriin turre isin galee bexaam itti nin iyyee itti iyyee I don't know maaliif jennaan qoomee haadhuftuu masiin eerpoortii jirtiree amma Koi menatti mi biftu akkamitti akkas ta'uu danda'ee tokko airportii jirtaan ete maaki biizan kiyya kan baase masiidha galee mucaa masiin irraa baase sun immoo duraa walii galanii wajjin hojjechaa ture. Kaza amma mucaichi fi masii walitti bu'ee isaatti isaan hedduutti uumame natti fakkaate. Kaza erga tikeettiin kiyya naa kutamee nasiriitti dawwaltee mucaan kun silkiin haalaan kaasu mijoon immoo tikeettii ishii gaafa roobii fi waraqata orjinaala irraa naa fuudhee kazaa nasirii mucaa kana dawwalee gaafannaanin nasirii nama laal nasiriidha sa'aatii baay'ee wajjin dheeraa soone nasirii wajjin kazaa nasirii mucaa kana dawwalee gaafannaani masii jala silkiin an kaasaa wajjin qabnu ishuma wajjin fixadhaa jedhee mucaan nasiriidha. Kazaa masii irratti dawwalee yaachi seenteerti. Koi mucaan isini dhufaa obsimee wanti dubbiin naagalaa hin jiru orreedii tikeettiin kee muramee mana kiraa gadhiistee uffata fudhattee eerpoortii jirta amma bararaa keeti isaan kun sa'aatti barartu akkamitti kaansil ta'eedha maalat wadeet ነው keet ነው jeeqaalichi Oi me wanti obsaan dhaggeeffannaati obsi jirtu masi Kiri bacu mandan daunan tergagal. Amma bochain bochisinaare amma khara furmaatatti deemna laal wanta katee jira dhugaadhaan lafaanee jira dhugaa dubbachuudhaaf waan kanarratti ani wallahi bakka arra akkatti bakka amma reefu ibsaadhaan arra ilmoon tiyya bara arra barartii nama meeqatti ni meesita reefu laayifii isiniin jechaan jiru arra biiftuun tiyya arra barartii bar du'aa godhaaf jechaan ture yoo dhageessan reefu laayifii isinii bakka arra akka nama tokko akkam nam tokko gaafa isin namni tokko akkami ilmoon teessan guddattee gisee bikka isinii geessee barattee eebbifamte akka sanitti yaade arra bakka isin Duubaay seentee jechuun anaaf waan guddaadha uummata kanaafis waan guddaadha gammachuu arra annana jirtu anaatu beeka jechuu Senegalee gisee amma dawwaltee biiftuun I don't know naa wan uumamee masigee obsitii suuta inni mee waan ta'e maaliif kaansel jalaatee maaliif akkana godhamee maali rakkooni micoontuun already manas kiraa keessaa baatee jirti waan hunda airportii jirti shaanxaa isii qabattee kana hunda uummanninis ni beeka waan uummata irratti goone waan ta'eef akkamitti kaansel ta'uu danda'e maaliifis kaansel jalaa godhan eenyu akka kaansel godhe Makki ani garuu bo'uun barbaadu haga nama tokkotti natti dhagahame ani waan kana maallaqa kiyyaan hojjedhee nasiriitiin naasirreessi mucaan kun na jalaa deebisaa hin jiru tikkeettii fi viizaatti erginaan gaafa mucaan eerpoortii geessuun akkamitti kaansil ta'eera deebii duubatti dhudhaan maallaqa kiyyaan hin baasee fi bar maayinni makkii maayinni akka kanaadhaaf naan galle an danda'e dubbatachaa hin jiru nan tasgabbaa yeroo tasgabbaa mucaan eenyu ka kaansil boosise eenyu mucaan eenyu Oi nasre saayuu keenya bahimaa jirta moo nama biraati eenyu natti maariyaan nasre siyote saayiba dawwalee amma saayiba nasreeti moo eenyu mucaan
Saayiba Nasiriiti. Nasirii torban tokkotti maddeeni. Waan kanatu jira. Biiftuu fidaan jira. Biiftuu mana argeera Nasir. Malee Nasiree miti gaa saayiba Nasireeti malee. No, Nasirii miti. Nasiriini masii hin dhiphatiini. Hin dhiphatiini. Mucaa kana sirraa fuudhaan. Yaa Nasiree waan gaarii na gorseeyyuu. Nuti Nasiree waan gaariitti beeyna waan hojii gaariitti beeyna si galee amma mucaan obsa ammas dubbii xarafa qabdanii fiigina mucaan saayiba Nasireeti jaan amma mucaa harkachuun dandeenyu akkamii harkanname Nasiriitti sheer godhaani. Nasiriin omaan goone Nasiriin yeroo kamiyyuu sappoorti na godhe abshiri masii. Maaliif kaansi jalaa godhe maaliif rakkoon inni itti kaansi godhe maaliif akka inni na jalaa godhe immoo mucaa kana hin kennuu jedheera makkiyaattis immoo mana madaamii hojjetti malee bakka biraan hojjettu jette miti. Ani immoo jechuudha viizaa kana. Mana madaamii hojjetti malee bakka biraan hojjettu kan qaba kaatu baree hatee jiraata kan dhugaa dubbatee jiraata ani immoo mucattii kanaan ammalaan Nasirii saas keessa Nasirii waan as keessa hin jirreef saayiba waan ta'eef mucaan eenyu nutti maree maqaa eenyu mucaan lakkoofsa miidiyaa irratti maqaa namaa dha'uurra bilbiltee maqaa namaa dha'uurra maali kun maqaa namaa dha'uurra miti micoon miciyyoon bari mana kiraa keessaa baateeti boorsaa fudhattee eerpoortii jirti bar maqaa namaa dha'uurraa kun bar dubbii mana kiraa baatee meeshaa gurgurtee waa hunda hidhee bar eerpoortii irraa jirtee bar kaansil godhame bar hay eenyu maqaan isaa dha'ii maaliif hin dhoyne maqaa Abdul Basit jedhamaan maalni sodaadha ganaa seerattuutti deema Abdul Basit jedhamaanii namni beektan ijoolleen hundi nuni beekani Abdii jedhamaan Abdul Basit tisheerii godhaanii fidaanii ilmoo yatiimaa boosisuun jechuudha haqa namaa nyaachuun maa barbaachisa eenyu maqaan Abdii Abdul Basit kami Abdul Basit guys wallahi አሬን ጅረ ዲፈ መናጎዳ እሺ በጣም ያሬ ወላሂ ወቢላሂ አረክ of ተቆጣጣራ ጅረሽ አረሚት ያኒ ማታ ረማኪ jechuun maa kalees engadda kaansilin godhe maaliif har'a kaansilin godhe yaa maagaagaa isaan mabannatachu mee nambara isaan ergi telegiraamii seenii siin ergaan share itti godha warri Duubaay jirtanii ol seenaatitti share itti godha laalo soo balaan hin bu'in jechuudha. Nama hatu cabsuu malee saamuu malee jechuudha inni. Kuni wallahi kabajaa nu dhabuudha wallahi kuni dubartiidha jettanii nu tuffachuudha wallahi wabillahi akkasti yoo rakkoon jiraatteellee jechuudha waan kana anillee keessan jira micoota namiti baatii meeqa waggaaf deema erga micootanaan olii gad deemaa jiru hundi Oromootu namni Oromoo hundi irra guddaa mana kiyyatti bare micootana yoon dogongoree naan jaa yoo rakkoon jiraatteellee jechuudha na dubbisuu qabda keessaa yoo rakkoon illee hin jiraatte maal akka ta'e malee akkuma lafaa amma yeroo hunda waan hunda miidiyaa irraa harbufanii fidanillee kayriin qabu isinii galee karaa gabaabaa biiftuun akka Dubaay dhuftu barbaadanii anaa fi maakiin waliin dubbanne ani baasisii hunda kophaa kiyya akka bargochuu hin danda'u. Maakiin na wajjin taatee na qarqaarti taanaan garuu ani nan fidaan. Baarsan booda eega fideen booda garuu bakka feete deemtee dalagatu mirga qabdi. Namni akkatti biiftuu gadi dhiiste taanaan kanaan booda dhugaa rabbi akka obboleettii ishiitti kofanna bakka arginee jirra karaa hundaanuu lafaanii. Amma bariyyaa yaa ofitti qabeetii fide. Amma karaa gabaabaa ila kaleessallee namni qarqaaraa ture maakiin midhatuu kan harmasiin. Lubbu Nasree jechuun nama yeroo dheeraa uummataaf sagalee waliin ta'uu turreedha tokko jee lammaffaa dhimma kana keessa Nasreen akka manguddummaa ergame malee Nasreedhaa miti kan as keessa jiru haadhoo koshii akkasitti furadhu itti fuufi Nasree. Gaafa duraallee birri gargaarsise malee Dubaayyuu dhuuf hin jenneen yaaduma biyya alaa deemuun siituu mormaadhaan awwalarraayyuu kaase fedhamatti waan ta'eef waan isin barbaaddeef amma mucattiin dhagaamee ni jira garuu anaaf maakii walii bilbilee waliin taanee
namni gurguddaa as keessa jira iluulleen gurreelleen even masiillee dabalatee mucayyoo sanallee dabalatee haa qarqaarruun waliin taane karaa viizaa baasu ani mijeessaaf amma garuu xiqqoo ila karaan ijoollee hin deddeebisaa jiranidha karaa Itoophiyaa kun rakkisaa ta'e karaa seerri Itoophiyaa jedhuun yeroo fudhatu qabu fudhatee maallaqa bahuu qabu bahee karaa seera qabeessaatiin haa dhuftu eega dhufteellee ammoo Dubaayin keessa bilisummaadhaan bakka barbaadu deemtee haa dalagattu maaliif online irra waan beekamtu warri mana uffataallee qaxaratuu danda'a warri mana maallee qaxaratuu danda'a mucayyoo masii jedhamtu yoo taate haqiiqatti wanti isiin mucattii tana miidhuudhaaf isiin goote tokkollee hin jiru. Haga masii kana waliin haasa'ee argattillee biiftuun Itoophiyaatti haaftuuf viizaan isii haa gubatu wanti isiin goote tokkollee hin jiru. Cubbuun qabu. Dubartummaa ofiitii mana Arabaa jirti. Isiinuu mana Arabaa jirti. Isinii galee namaan naa dalagaa naa baasaa jettee namatti kennitee jirti. Nama san gidduu isiif nama san gidduu wal dhabdeen uumame waliigalteen uumame. Viizaan jidduu kana salam. Kanaan ala garuu masiillee akka nama badummaadhaaf birrii biratti kanaa nyaattee waagooti akkasitti hin fudhatina maaliif dubartiidha cubbuudha isinii galee isa waan harka ofiitiin bootu taate masiin viizaa kana jalaan kan hassaltu harka namaa irraan deemte isii galee harka namaa irraa waan ta'eef wanti harka namaa harkuma namaati haga feete birrii kennitullee waan seeraa fi waan kanaa guutuu waan hin dandeenye malee mucayyoon masii jedhamtu kunillee nama badduu taatee mucayyoo kanarraa waa nyaattee viizaa isii jalaa gubdeetii. Isiillee karaa maakii kana ba'an akkuma qarqaarsaa. Uummanni koomentii jalaa makki argaa jirtamne. Dhiisii ati koomentii namni yaada fedhee kannataa dhiisii ati. Masiilleen maakii mafaa wajjin taatee mucattii batana qarqaaruudhaaf akka nama Dubaay keessa jiruuti viizaa namarraan hin baasisaaf jettee malee wayi maakii mucattiin tun birrii adda isin irraa nyaatte qabdii masii wanti isin kafaltaniif hin jira. Bu'aa adda argatu wanti isin goote hin jiru. Kanaaf masiilleen homaa hamtuu hin qabu. Rakkoon viizaa ammoo amma biiftuun miidiyaa irra beekamtuu fi maakii fa'aa walitti dhiyaatu wanti kun ajandaa miidiyaa ta'e malee wanti viizaa guyyaa irraa eerpoortii keessa mudataa oola. Nama baay'ee deddeebisan viizaa Ameerikaallee nama jalaa kanas salamuu danda'a. Ka Dubaayillee ka Eurooppillee ka eessaallee. Kanaaf masiillee dhiisaa nama biraallee dhiisaa. Maakii anaafati waan danda'ameen karaa seerri Itoophiyaa jedhuun waan seeraan ala osoo hin taane karaa seerri jedhuun karaa hamilee uummatii kanaan tuqamne haa yaalluufi yoo dadhabamellee qarqaarsisneetu biyyuma san keessatti akkasiin hojjetattu haa goonu hangara kiyyaan kanuma jedhee amborullee waan ati jetteen ammoo si waliin jira miti. Yaanni natti tola wallaahi isummaan achi deemtee akka namatti dalagattee jijjiiramuu isii waan fedhuuf natti tola waan dandeenyu hundaa'uu ni goona. Rakkoon hin jiru bakka isii amma tasgabbeessee manallee yoo mee mana sanillee laallee fi akkas goona siree galatoome wallaahi shukran. Ayyo gabaadha nagaa biraa. Galagatti.